ambaasaaddaroota ala jirameetti bilbil. Caasaa qaban isaanis maraa miti irra guddaan isaanii. Sirra eenyu wajjin jiraatanii warra shanee warra faannoo warra TPLF warra eenyu wajjin dalaganii warra Egypt waliin dalaganii. Telefoonni kan kee wanni kan kee tokkollee bakka takka hin qabu. Wiitiraa idabest hedduu yaalle Ameerikaa keessa turanii hedduu yaalli hin argattu. Yoo ati argattee akka monnatti bes guyyaa takka hosi dubbisan guyyaa lammataa ignoorsi godhan. Daasporaan waan guddaa dalagamaa ture. Ololli mootummaa kana ittiin cabsanii daasporaadha. Wanni mootummaa kana miidhe daasporaadha. Maaliif daasporaan paaworii inni qabu tokko jira. Intarneetii firii qaba. Yeroo qaba qopheessee qindeessee waan hunda yeroo takka akka nama agartee diidabbayee waa laalee bakka hundarraa sooshaal miidiyaa hunda keessa seeneeti waan fuudhu san fuudhee biyya yoo darbate daasporaadhaa jedhan. Ijoollee biyya arabaa jirtu gartee jiruu fi olii gadi uffattu kana namni biyya alaa jira jedha akka guddaan laala. Ameerikaa jirta yoo ati eenyumaa bes yoo ati mootummaan kun du'ee jira jettee bes namni shakkii takka malee gabbayee du'ee jira siin jedha. Because Ameerikaa jira biyya guddaatti jira akkuma Tiraampis ilaalan. Oor akkuma gartee nama biyya sanitti gartee sadarkaa guddaa qaban tokkotti si ilaalan jechuudha. So paaworii qabu tokko inni lammataa ammoo firiidha. Wanni sodaatu tokko hin jiru waan barbaade dubbachuu waan barbaade dalaguu misejii fedhe erguu diinagdeen ta'e waan hundaa waan fedhe dalaguu danda'a jechuudha. Dippiloomaasii nabiyyoota guddatan kana keessatti namoonni dalagan lammii biyyaas takka irraa dhufan fakkeenyaaf lammiin Itoophiyaa ala jiran yoo sirnaan ijaaraman dippiloomaasii guddaa ta'an mootummaa Itoophiyaatii fi dippiloomaasii gartee ramaduun maqaa fi yoo ta'e malee hin barbaachisu. Hundinuu maaliif biyya ofiitiif bakka bu'anii keessaa uummanni kun baqatee biirraa waan baheef bu'aa guddaa buusan. Kanaaf mootummaan namoota silaa filee gara irratti erga. Isaan yoo achi dhaqanii akka gaarallaa beektus gogaa jijjiiratan cheenjii godhan garamitti paartii badhaadhinaa yookaan ammoo bakka bu'aa paartii kanaa biyyaa irraa gara bakka bu'aa warra mormitoota yookaan agartee warra gaangistaroota waan tokko deeman jechuudha. Yoo akka tasaa isaanii wal agarte ammoo waan badduu siin deebisan soorii barakkaa taanee biizii taanee siin jedhani si galee. Yeroo atas dhuftee warra siitiin ammoo mootummaan kana kanatti addi gaafattu barnama akkana ramannee akkana goonee siin jedhan. Maal taate dubbiin geemii taate. Yeroo as jiru nama gaariidhaa ni ramadanii. Hedduun namaa nuu dalagachi yoo dhaqee jedhanii erganii nachi dhaqee jennaani lubbuu fi jiruu fi yoo nachi dhaqee namoonni inni argu qaata marsa warra ijaaramee taa'ee eegu jira. Maaltu jira yeroo ambaasaaddarri sun yookaan ammoo qoonsilaa ta'u bakka san dhaqee caasaa cheenii duraattu jira bakka san warri ijaaramee girrisa baandaa kana jira. Kanaaf xanyoota ka TPLF fi ka Oromoo fi hin jedhu kun ijaaramee eega. Dallaalli warri namoota sanii gartee saarbisii kennan warri namoota sanii wal qunnamsiisan kalaaf qulqulleessuu irraa eegalee haga eeddoo balbalaatii fi nyaata bilcheessituu fi waan hundaa saarbisii warra makiinaa isaanii oofu guutuun isaaniitu faallaa mootummaa kanaa biyya kanaa kataanii jechuudha. Kana keessa seenaa namtichi dhaqee jagna ta'ee cabsee keessaan ba'u ni liqinfama jechuudha. Yoo dhufan itti manii kun akkana bes namtichi gaafa maanoo tuqee yeroo argu faallaa jira jechuudha. Gaaf kan ka jedhe roobaan badadu ka diine gosaan badadu jedhee jireen godha takka. Isni as deeba biyyatti. Ministeera baluu fi baluu jira biyya keessa. Koollee meebil bilaal. Jagna kennaa beekaa kennaa hayyuu kennaa isin jedhan. After few days guyyaa lamaaf sadiin duubatti yeroo biraa deebiitti bilbil. Ignoorsi godha. Yoo ati dubbattu mootummaa kana gargaara he is the nice. Nama jabaa nama gaarii rabbi sitti hin fidin mootummaa kanaaf yeroo dubbatu miidiyaa farra dhiyeessa. But inni maaliif deemu jira kun hangoo ofii. Bakka itti jaalatamu wayii shanii illee tuquun barbaadu faannoo illee tuquun barbaadu mootummaa kana biratti illee shakkamuun barbaadu nice nama hundaa garuu eenyudha kabaja beektaati shanii faannoodha kabaja jechuudha. His minister or some officer he somewhere bakka jabduu jira. Abbichuu jedhama illee baay'ee garmi waan garaa isin nyaatu. But inni garuu shakkiin deemaa ni arga waan deemaa jiru biyya keessatti. Caasaa garee ijaaramee deemaa jiru ni arga. Garee wiikaa everywhere yoo agartee bakka wiitti gartee ni jiraanti sharaa wii dukkaana wii ka garii dhaabbate argaa jira abbaa kiyya maybe isaa yoo dhufan illee godhu handa isaanii wal dhabuun qabu yoo abbichuu kuchisiisanii dhufe awwis deem isaa wajjin jiran illee jeele kanallee jira maaliif laal bakka hundattuu boolla qotatan nyaantuunni yoo ati gartee mana durreen keessa jirtu hantuunni boolla hedduu qotata beekte boolla danfa geessu hantuun maaliif yoo durreen gartee bakka boolla taani taanan qiste ta duuba deebi'ee ta duubaan qatte ta duraa fiigee seena jechuudha. Isni garaan yoo boolla duraa hanqate uf duuba deebi'ee seena. Yoo duraaf duuba hanqate bitaa mirgaa qabachi seena jechuudha. Wanni isaan dalagan kan boolla qotatanii qaban shanee biraanii qabanii faannoo biraanii qabanii mootummaa biraanii qabanii
shaabiyaa biraanii qabanii even harka dheeraa warra alaa wajjin warra amma duratti isinitu kana fedhu Ameerikaa, Austraaliyaa, Kanaadaa, Suudi Arabiyaa, whatever jedhu even qoonsilaa keessaa caasaa qaban. You know that? Beetanii kan. So nama kana ni arganimi he's nice waan isaanii nama gaariidha inni. So maal godhanii warri kuni hunda isaaniitu waliin jira. Oh ati homaan jettu xiqqoo kana abbichoo guddiste malee naan aboodis addaas jirraa kaanuti gartee nama baratee barjaanii. Yeroo ati illee dhatte namni gartee akka Mustafaa waan kun ka fuulli isaa tokkocha arraba lama hin qabne albee lamaan hin nyaanne straight ummataaf sabaaf qulqulluu takkatti deemu illee itti dhufe oo ati jagnaa bar ati abboo bar yeroo madhabnee malee ati bar nama akkasiiti rabbi sitti hin fidin gubbaasan si fannise sillee kun gubbaasan si kaalaal gubbaasan yeroo ati xiqqoo akkana biraa gara galte bariis kana suma banna gubbaa iyyaa'oodha si gade takka gubbaan qabriisa kanamu xiqqoo gara galte bare fagaa biraa fagaattu illee bar just fuulduduma kana gara galatti awul waalle jennaan gara akkasiisan awul waalle ni beekta isaa bara inumaa isa san ni beekta sooshaal miidiyaa fara dhiyeessi intarvii godhiif rabbi sitti hin fidin yeroo shaneen jabaattee ni liqinfamoonni ati beektuun yeroo faannoon jabaatte jedhan haasayallee yoo apoosti godhullee yoo kawaraabullee xiqqoosi spiidii qaba yoo shaneen cabxe miidhamte booci'amte harka kennatte cabaa jirti jedhan shaneen barnamaa miti duruu beennaa tanneen attuu qoshaashaa jedha ol ba'e. Faannoon akkasii jedha si galee. Kana wanni muummicha ministeeraa sakaalee nama gartee cheenii shiboo adda addaa kan xalafame keessa deemu gartee yookiin sodaa ilaallataa keessa ejjetta. Maaliif suruuramee miila si qaba achitti gartee waan ati kutuu hin dandeenye waan ta'eef uggitee keessan ejjettu keessa ejjechuurra ala haada moggaa isaarra roga gartee waan cheenii akkasitti xaxaxamee hidhame kanarra ala isaa kanarra ejjettaa jechuudha. Ala isaa kana gubbaa ejjechuuf si garan keessa yoo ejjette maybe si butamee sakaalee yoo ati ofirraa baasa jettu butees qilee si buusuu danda'a jechuudha. Muummichi ministeeraa akkasii ejjatee as gaanii bara. Cheenii yookaan ammoo caasaa takka ammoo gartee dirii isaan hidhan san irra ejjata malee muummichi ministeeraa keessan ejjatu. Jechuun duratti muummichi ministeeraa jedhan takka jira. Wanti xiqqaan hiikuu deemuu kan jedhu san waan tokko ni hiikattee ati gartee akka isxaati san eessaan ati gatteette hiikuu ati qabdi quba kee achi qabeessa irraa kuuta oo guutuu kee guutee qilee si buusaa jechuudha. Soo maal goota irra ejjattee dabarta waan san shaa'onna jettee maal jedhiin walitti gadi ona goote dhabamsiiftee irra jetteetumaan akka nama mataa namaa irra jettee dabruu barte. Soo cheenii kanaan mootummaa kanarratti gufuu guddaa dalagan yoo ati teettee ilaaltu wantoota hedduu nama shanee wajjin dalagu ni agarta nama faannoo waliin dalagu ni agarta nama shaabiyaa wajjin dalagu ni agarta nama TPLF wajjin dalagu dhiira jira bara iskiriir dhiira ta'a nam tokko dhossaa takka qabu hin jiru. Waan yeroo garii mudate isinitti maan dhagaa agartee wanni kun akkanaati jettaan nama naan jedhe jira abbaa waan guutu maybe gartee shugguuta akkatti harkaa qabdu abdattee ta'uu ni mala lammata waan akkasii hin godhin. Eenyu bilbilta eenyu himaa jirta beektaati. An eenyu maal jenna beektaa namni kun nama qulqulluu akkasii hin jedhu nama gaarii hin godhin lamu no. Sidhiisii nu namoota walii yaanu kana eenyummaa isaanii wallaallee rakkannee taa'aa jirraa jenna. Warri nu Oromoo jennee walii yaanu namoonni nu Oromoodha jennee walii yaanu masta of them hedduun isaanii naftanyoota hedduun isaanii wayyaanota hedduun isaanii shaabiyootaadha. Ilma abbuleessa keetii garaa keetii ta'uu ni mala namticha garuu kaayoon isaa kaayoo Oromootii miti. Agarsiista Oromoo faallaa Oromoo warra hinaaffaa Oromootiin gubate jedhaan wajjin deemaa jira. Nyaattamin akka malitti. Doonduu hin godhin namoota naan jaaltu jira. Wallaahi dhugaas ni jira bara. Waan hedduu dur aaree puu jedhee mataa kiyyaa gadhiise qaba. Namoota laalee namoota jiruun sanuu laallachaa bara sanuu just mee wanni kun lakke rakkoo fiddi jenneeti jecha agartee hin jiraame yeroo garii ni jira bara yeroo garii rabbiidhaa karaa ranciisni rabbiin kadhaan dhiisni ni jirti ni garta ni beennam namoota faallaa mootummaa kanaa sa'a 24 dalagan diinagdeedhaan dalagan caasaa ijaaruudhaan dalagan magaalaa guurdoo raaga xixiqqootti dalagan diida jiran garuu yoo ati ilaalte namoota kuma gas
keessa ba'uu hin dandeettu. Caasaan isaanii cas tokkocha gartaami. Yoo dandeettii qabaat jala bu'u ilaal eessa oolaa maal dalagaa eenyu foolii dhaabatti qabda yeroo garii dheessisi godhaaf mallee. Maaliif osoo ati deemtu haati Oromoo jettee ilaaltu manni irraa nyaatu bakki irraa dhugu bakki inni gartee waliin oona jedhu galgalli geennaan makiinaa gurraachaan fuudhanii geessan mana Shaabiyaa mana TPLF mana Faannoo mana Ganda Shadee namoota kana gartaa jechuun si galee. Maaliif kana barsiisee ilaal mootummaan kun danqaa gana ga'u kana keessatti rakkoo gana ga'u kana keessa cabsee keessa.